baga ayyaana qillee bara 2018 isin ga'e hawaasa kiristaanaa fi ummata biyya keenya hundaan baga ayyaana qillee nagaan geessan kan jedhu dhaabbanni investment group Adaamaa ayyaana qillee sababeeffachuun qophii adda ayyaana qillee raadiyoo EBS sadarkaa tokkoffaan ispoonsara yoo ta'u gammachuu guddaatutti dhaga'ama. Maqaan koo Buzunaa Girmaan jedhama. Hojii gaggeessaa olaanaa Adaamaa investment group-ti. Ummata keenya ummata biyya keenya kiristaanota hundumaanuu baga ayyaana qillee 2018 baga nagaasniin ga'e jecha dhaabbanni keenya Adaamaa investment group-in erga hundaa'ee waggaa tokkoof walakkaa ta'ee jira. Misooma magaalaa Adaamaa saffisiisuuf diinagdee magaalaa Adaamaa si'eessuuf galii magaalaa Adaamaa dabalaa itti fayyadamummaa uummata Adaamaa dabaluuf hojii misoomaa hojjechuuf dhaabbateedha. Erga dhaabbanni kuni dhaabbatee yeroo gabaabaa ta'us hojii misoomaa hojii diinagdee magaalaa Adaamaa si'eessu hojii baay'ee hojjetee jira. Enterprise shan of jalatti waggaa tokko dura hojii kan eegale yoo ta'u hojiiwwan investmentii fi daldalaa irratti haala adda ta'een hojjechuun guddina hawaas diinagdee magaalaa Adaamaa tumsaa ariifachiisuu irratti argama. Dhaabbanni investment group Adaamaa kaayyoolee gurguddoo qabatee hojjechaa jiruun qaawwa gabaa jirutti hojii misoomaa fi daldalaa keessa galuun gabaa tasgabbeessuu, carraa hojii lammiilee uumuu, qonna magaalaa sodeessuu fi ammayyeessuun oomishaalee dabaluu, bu'uuraalee misoomaa fi ijaarsa magaalaa bifa addaan hojjechuu fi egeree Adaamaa ijaaruu kaayyoo godhatee hojjechuu irratti argama. Kana malees egzibiishinii fi baazaarii sadarkaa isaa eeggate magaalaa Adaamaa buufata konkolaataa duraaniitti qopheessuun fayyadamummaa jiraattota magaalaa dabaluu irratti argama. Enterprise hunda jalattiyyuu hojii gurguddaa hojjetaa jira. Enterprise tajaajila qindaa'aa jalatti adda kan godhu giddugala gabaa misoomsuudha, gabaadhaaf oolchuudha. Isaan wal qabatee agarsiisa gabaatii fi baazaarii guddaa ayyaana qillee baranaa waliin wal qabatee qopheessee haala gaariidhaan ifoomee jira. Meeshaalee adda addaa, oomishaalee adda addaa as keessatti galee jira. Hawaasni keenya akka galii irraa fayyadamu. Aga dabalataan daldaltanii irraa buufachuu kan dandeessan akkasuma biiroo fayyadamuu kan dandeessan kutaaleen kireeffaman iddoo daldalaa mijatutti isin qopheessinee isin eegurratti argamna. Koottaa kireeffadhaa bu'aa irraa buufadhaan dhaamsa kenna. Agarsiisni kuni haga muddee 28 kan turudha. Dabalataanis immoo daldaltoonni giddugala gabaa ammayyaa'ee kana keessatti hojii isaa akka hojjetatu haalli mijaa'ee jira. Suuqiin kireeffaman jiru gatii madaalawaan dhufanii asii kireeffatanii akka irraa fayyadaman akka giddugala kanatti daldalan dhaamsa dabarsaa. Ayyaana gaarii.